toltee rabbi nu haa tolchu. Gammachuu nu haa agarsiisu. Dhiphaatu hin rakkaatu mu'minni jireenya boona harkan nu hamdii deebifnaa yoo dhabnee sabrii dhagoona. Mandaroo fayyaada yaadha nu deeysan gurbaa ayaadha eebisaa bakkaan gayaadha nirkatta mindaa gayaadha. Maallaqa baankeessi bira dhiisan irraa qusatta maallaqa biraatiin sitti kanna ilma baata irra baagon. Namni gaariin akkanaa beeke umrii dheeraachuu tola booyi. Arrama haji umrii takka takka idaayoo jedhanii daatani. Umrii rabbi haa dheereessu. Bishaan isinii galcha jee bishaan jannata rabbi isaa baasu. Daandii isinii baasa jee daandii jannata rabbi haa baasu. Ifaa isinii baasa jee ifaa addunyaa akhiraa rabbi isaa ibsu. Akka ganda kana iftiinsetti duniyaa akhiraa rabbi haa iftiinsu. Haji kun wallahi kharwatii naafani namni naafsise Maal jennaan malaayikaan aamin siifis. Aamin siifis jetti. Eenyu as teessee malaayikaa guusetti goosiftee ettee ni beekti. Hammas beeytee intalti waan biraa kadhadhu qabeenya kadhadhuuf qabeenya saniinuu ni fuudha. Bakka fuudhaa sun ittiin deebiin malaayikaa sii kadhataa jetteen. Hamma isiin beeyte sani wallaalinaadha. Yeroodha isin isaa kadhattan siifis malaayikaan jetti. Ni taatii duraani beeyna bubbullee jiru qaraana. Ni taatii duraani beeyna walgarraani nu bayaana. Salawaatullaahi wa salaamullaahi. صلوات الله وسلام الله أمة محمد وجرره الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيلفا مررتي سني كنن سجنتا تردا وجاجرتن نجني ربي قد بكم جرتني تسناك أبو سنين جتة أكم جرتن. سجنتا خيرنا سجنتا داوي في دعائي خن خبجة موفقالي أبا كبينيا حاج مختار محمد تردا جندي سانية تتايسات الرخوتات وقفايس برانغون كنياني عادتما أرانت نازغا فلربي قداتين ربي نمجيسي خطا لما فاق بالناس نفدياني نجرة akkuma yaadatamu sagantaa kutaa tokkoffaa keessatti yeroo dura godina Harargee Bahaa funyaan ujubaa dhayne achirraa isa hawaasa wajji wal dubbisnu ganda daa'imummaa isaatitti Haaji Muktaar Muhammad Taraddaa itti dhalatan waa'ee seenaa bara saniitii fi waa'ee maatii isaa muraasa nuuf qoodee ture. Dabalataanis gaara seenaa guddaa qabu gaarreewwan babbeekamoo fi gurguddoo naannoo bahaa kanatti argamu keessaa tokko kan ta'e gaara Hundhudhoo of duubatti ilaalaa haasoo gabaabaa fi ergaalee babbareedduu iddoo tanarraa isinii dabarsaa turame. Akkasumas sagantaa itti laffa'amee fi kaayyoo guddaadhaan itti dhufame waggoota dheeraafis kan godhamaa ture sagantaa wadaajaa guddaadhaaf jala bultii irra geenye kutaa tokkoffaa xumurree turre. Akkuma yaadattan diboonni gurguddaan sadii qalamanii foon qophaa'anii galgala du'aa'ee kadhachaa ganama wadaajaan walitti deebinaa inni kutaa tokkoffaa xumurree turre. Har'a ammoo kutaa lammaffaa hawaasni yerooniif walitti dhufanii waliin nyaatanii waliin dhuganii du'aa isaanii godhan kan waliin ilaallu taha. Akkuma viidiyoo dabre irratti isinitti himnee turre guyyaan sagantaa tun qophooyte guyyaa Jumaat ture jechuun jala bultiinsaa Khamisa ture. Guyyaan ammarri isin daawwachiisuu deemnu kun Jumaadha. Akkuma viidiyoo irratti daawwachaa jirtan namoonni salaata Jumaa salaatanii wal duraa wal duubaan battala isaanii qabatanii deemsi isaanii karaa iddoo du'aa'iiti. Erga dhaqaniis iddoo isaanii qabatanii qophii iddoo kanatti isaaniif godhamte afeerraa laaqanaa sagantaa du'aa'ii kanaaf daa'imman gama tokkoon namoonni gurguddaanis gama tokkoon sharaa yookaan iddoo isaanii qophaa'ame keessa gad ta'anii eeggachuu irratti argamu. Sarkanaan milkooyne milkiin qabne adduudhaa salawaatullah. Nyaannis qophaa'aa jira. Keessummeessitoonnis nyaata baasuu irratti argaman. Hawaasni kan seene haa seenu malee kaan ammayyuu duubarraa gara masjidaatii dhufaa jira. Keessummeessitoonnis akkasumas warreen nyaata dhiyeessanis keessummoota dhufaniif yookaan affeeramtoota dhufaniif nyaata dhiyeessuu irratti argamu. Wanni abdaadhuuf rahmaan kiyya kana isaatu rahmaanii lalmaqaa isaa kana akka kiyya haalaan isaan duraa seena isarraan dheeysiinuu gama sabbaqaan meeqaan tamiif dhiisee oduu gurraaqa. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo namoonni iddoo kana dhufan hundinuu wal duraa duuba isaaniitiin nyaata isaaniif dhiyaate nyaachaa Khanyati jalaa bahaa kan hin nyaatin seenaa akkasumas fageenyatti warroonni salaatan masjiida itti salaatan irraa
والدرا والدوب أكما بها مغا خنياتي إرقى جلابه ودنيات المسجد هاي الراورد فنيس سينو رتي أرقمو دالاتاني في يروني وغندخي خيسا به ربين كابين يتغني تندي في دي بي اي يادته haala kanaan affeerraa addaa godhuu fi caalaa wanni nama gammachiisaa hin jiru. Wanni akkanaa iddoo iddoottis baratamee hawaasni keenya fakkeenya irraa fudhachuu qabu jechuu fi kaayyoon sagantaa kanaa kan nuti isin biraan gayaa fi jirrus akkuma bishaan ibidda dhaamsutti sadaqaanis dilii namarraa dhaamsiti. Amantaan keenyaas nama gargaaruu waan qabanii wajjin qooddachuu rakkataa akkasumas dhabaa nyaachisuu fi firoottan nama jaalatan hundumaa rabbiif jecha affeeruun hedduu takka barsiifama. Egaa kan arraan tana godhames kanuma. Abbaan qabeenyaa Haaji Muktaar Muhammad Taraddaa akkuma kanaan dura iddoo khayriitti yeroo hedduu argamuudhaan beekamu sagantaa addaa kana qopheesseetis hawaasa isaa gammachiisee jira. waa xuznaa jetteeti wayyaa hiraarkiyyaa jettee dubbatteeti. Hawaasni kunoo erga nyaatanii ka'anii booda du'aa akkam godhaniif kan jedhu akkasumas keessummoonni iddoo kanatti argaman Sheekh Jamaal Haajii, Ustaaz Munshid Najjaash Muhammad, Sheekh Yaasiin Baabbilee dabalatee bulchaa ganda kanaatii fi hawaasni ganda kanaatis qalbiirraa du'aa adda taatee godhanii jiran. Isinis aamin jedhaa isiniin jechaa du'aa isaaniitti isin dabarsina. Liqaambar keenyaa kun olaal gabaabaatti qayyaa ana kana ayyaanni isaa dheeraat. Ayyaana tola. Aboo jarri Muktaarin kun kana warrin beekne afran qalloo. Isaan du'aa dheereessu. Jamaalaatii kana kunoo. Jamaalaatii kana kunoo. Jamaal kunoo moobaayil keessa garuu kana kunoo. Najaashi Kaaruun kunoo kana. Najaashi Kaaruu. Biitiin Najaash baafatte. Najaash ammoo honkoroo ofirraa baasu rabbi sirraan godhin. Najaashi mataa utureeffatu rabbi sirraan godhin. Kanaa dhaabbaan beeyne rabbi sirraan godhin. Aboo biitii Jamaalaatii baafatte kan qofa odhabatee rabbi godhin. Biitii Muktaar baafatte sadaqaa kan nuti jetteetti sadaqaa kan kan nuti rabbi haa godhu. Allah liqaambar keenya dheeraa kan nasiiba tole rabbi nasiiba si haa tolchu. Biyya teetillee nu geessee kana qoodaa jennu haa goosis. Allah biyya bareedduu rabbi sin haa bareechu. Namaa bareedaa jarri afran hin bareedu qofuu isaaniitii rabbi biyya wajjin haa bareechu. Allah biyya bareedduu rabbi sin haa bareechu. Kan reefu moo jaayyata naatee yaa'ee rabbi nu saadachaasu. Kunoo Najaashiin kana. والله ما فوني تقدرم نجاشي فين فونر نجاشي فين فونر نجاشي فين فونر مختار فين بقى مختار نودف الله مختاره خوفي انا اركافوته ريكاردي صدقه حجبسو سيقول أبو خوفي انا سي امانه ام بقى مختار امانه تين امانه جي ترامب ستي آمن متبر مدفع ترامب آخوتت أبو ملسوس هنا أقول خوفيانا خاميركا بوشوزنكا أنا خل ترامب جرامي أبو ترامب مختار بلدفع دوسا مختار بيفتزوني نائب بيزجي خوريس آخم مرات أمانسون أرمت توادت دوت كنا قربان مختار كان متعفان نونيا جبتو متعفان نونكانتو مالك أبان كاسي بلان دي سنو راو ستا مالك أبيراتي ستغنى سبيرانو تاو إلى المبادة ورب أغر المبادة ورب أغر إلى يوم القيامة مختار بلا فدندا يوك أبانا لي مانا تنيان غيا كنا أرما في دنيان جندي جلبولو راغا مسكي جمع قرنا مسكي جمع قرنا مسكي نقول صلاة وننجايو جندي جلبو بقطو تريدين فدندا أكوان افنا جمار مسكين والله متعنتي يتاك غيا كنا دوتي ربي حرام مطوفي وداج مختار قري بودي نقول وداج سرزا قريف أبو ربي عمل كيسور ردويس تنجمي مجر تجمي بوران كي ربي أقول أمو نجاشي في مختار نو عدوت فاطمة فانو عدوت خديجة فانو عدوت
إيه الدنيا فانا وعدوت الله الله ما جمال الشيء يسن خطك أما تأتي بيت الفيديو الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دينك احتاني دين قلال دين كنيا تكن انتال دين على زاغن كشي موساغن دين ولتن ورا دين شيخ جمال نبوسي دبر ورا دين بخير ربي جنابه وفدا هذا شان برجع السلام عليكم يا رخينا وجي جرا والدا كينيا يعني حاجكم والله خروتينا فني ني نفسي سران ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين لال مالك افتكا انافين بيخون دوريرا warri keenya warra maallaqaatii miti akkuma warra keenya hundaatitti warra maallaqaatii miti maallaqaan hawweerraan tana akkanuma guyyuma tokko kana godheetu ofirraa dhaabee achi booda ofe dhaabatu rabbi isinaa milkeessu akka Haji Mukhtar ol qabe kanatti rabbi mataa ol isinaa qabu Haji Mukhtar ol fin qabne beek isinii ol qabe Haji Mukhtar isin boona du'aa itee isan boona ka afaaniin hin dubbatin qalbii isaatu dubbate tokko qalbii keessatti ka dubbachuu qaanfatulleen as keessa jiru kana qalbii isaanii nan mul'atti hundi fuulaaniin arka namni nama fi ka gammachiisa kamitti milkooyneewu akkami khasaara irraa sodaanna dhabar irraa sodaanna wallaala irraa sodaanna torbaatamiti isaa miti isin warra ganda kanaan tuqamtan inshallah wallaalli isin biran bayin dhabni isin biran bayin beelti gaafa yoo ganda tuute isin bira haa qottu ganda keenya guutuu Oromiyaadha guutuu Itoophiyaadha yaatuufaa rabbiin waa godhu hanga namarraa fudhatu dhabanitti dubbiin waa saamanii qofaa miti Haji Mukhtar gisee dhageenyu gaafa niiraa fur harkates niiraa fur kan najan deebe gaafa dhibbaa diidda harkates dhibbaa diidda wasan dhagee kan najan hosin nu gaafa teeraa doona nu dabar gaafa miliyoona 10 harkates miliyoona 10 sadii sin raawlin kaadni bakka hunda akkanumatti Haji Mukhtar jechaa jiranii loonii tokko agaburraa be atis ollaakee olla qabanamu kasimi ollaakee qalbii gaariidha wajji jiraadhu milki Haji Mukhtar ni feeta nama dachi wali ollaadha khalafaa wali ollaa kamana barumsaa teessoo wali ollaa ijoollee wajji qaraatu darasaa as keessa wajji ooltu yoo wal jaalattan malee yoo walii hawwitan malee abadan milkiin shakkina ammas wajji jireenyi nama babbareedaa halaalatti hawwan tokko fidanii as kaayachuu miti namni kanuma akkamaatti hojii jirtu kana agartaa kanuma akka ollaa keetii kana kanuma amma yaa'ii qabasiif fakkaatu kana kanuma dachi irratti ollaa wal qotan aboo qaalichi kun hama jettu kana hundi akkanuma namni kanuma wal jaalachuu jechuun karabbiin jeesuun kanumaanii wal jaaladhaa jee kanumaanii wal kabajaa jee kanumaanii wal ulfeessaa jee namuu darajaa isaatitti Haji Mukhtaaris darajaa isaatti godhu jira ati immoo darajaa qabdaatis darajaa teetitti sadaqas darajaa teetii jira namni ilmoon yataamaa jirtu ollaa keessan hin jirtu haati dubartiin harmallooyte ollaa keessan hin jirtu namni qaraatii dadhabe haati xiqqoo rooyyaadha ollaa kee hin jiru bilaashi sallaaltee beekee Haji Mukhtar kajeeltee waa takka uumaa faayidaa siif hin qabu odoo ifi waan godhuu qabduun godhin hin kajeelin waan takkallee waan godhuu qabdu godhi namni kennaadhaan gammadu kenneetuma gammada kennu malee gammachuun harkatu namni salaataan rabbi gammachuutti darbe salaatu malee gammachuun harkatu namni sadaqaadhaan rabbi gammadiyyaan sadaqatu malee gammachuun harkatu isinis darajaa teessanitti gammachuu teessan
ifi qulqullaa'uudhaan uummadha qalbii keessan qulqulleessa Allah yaa jabaa heelaa fi quwwaa si qaba nuti heelaa fi quwwaallee hin qabnu si qabna nunin dibine nurraa qabi waan nu dhibaa khaliqa samihi torbanii fi khandachiidha uumaa bareechee laalimee badiicummaadha akka waan namaa hanqinan gartuu qobbaadha asii sirreessaa hin jettu duraan guutuudha. Mee samii tana bakka irraa sirreessan ni jirti? Mana kana laala namatti tolcheemi. Mana Haji Muktaar kan Finfinnee jiru sanillee yoo dheettee bar mana laafee miti gaa'e. Waanuma irraa sirreessuu feeta odoo akkana godhanii. Wani nama guutuu hin qabdu. Namni illee guutuu hin qabu. Nama guutuu yoo barbaadde. Awduba barbaadduuti akhiraa arriin siin facaatee baddaa beeku. Hanqatuma kanaa wajji gammadii jiraadhu. Irrinuma isaatii wajjin. Ollaan kee olluma keeti kan rabbi sii qoode kanum. Rabbi sinaa milkeessi. Oluma naa deema. Oluma rabbi sinaa oof. Milkii diinii duniyaa ganda kana rabbi walitti haa qabu. Warra gubbaa garree hajalaati illee kanumatti rabbi haa gammachiisu. Rabbi sinaa milkeessu. Mee ammaan tana guyyaan silaayis guyyaa waa hawalii kennanii miti. Ani silaama koomati jechi fite barama nama isinirra hedduuti illee walgahii gurguddoo namni ijaan arguu hin dandeenye tabakkatan namni dhaabbataa talanga geessa madraka dajii istaadiyeema direedhooti istaadiyeema hararatti finfinneetti bakka afaan oromoodha madrakoota amantaa hedduun akka geessa tanaara na gammachiisu jira ajaa'ib eegaa ummata kanaa ummata qalbiin qulqulluuti bee ummata qalbiin isaanii fayyaati amiin amiin yaa rabbi anniin hin beekne si malee dureessan deeyne arjaa koo anniin hin beekne si malee dureessan deeyne harka kee malee rabbi koo kabiraa hakkaan hin eeyne Hulate duranan khazina jatu husonan ba jirun kadaran qur'ana tokko arkana imana galme durabbin galme se sani tude masifana tatafi sababaf gona rakko rabbi tuwallana hindipatu hirrakatu mu'minni jirenya bona arkannu hamdi de bifna yodabne sabri dagona Nitati durani beina bubulle jiru karana Nitati durani beina walgarrani nu bayana Rakonni dufti arkanni ni dufa islamni duran mo beek hogol arkan aha edatana uma jamale isaf bayana wada konni arin injirtu dachi gubba islam bironni arin injirtu ni ega wanda arkate ega dabe ega jiru ega do ega fayye ega dukusa ega Dukumsanan Rabbu ma fedhe beeka mataan garangalu itti maratu Rabbi sina milkeessu amin Allah ya jaba hela fi quwasi qaba nuti hela fi quwallen qabnu se qabna nunindini naraga bi wanu diba gama khale gani gabro tarakanani nu khasidin khanani Ya Rabbi ya Allah ya khanu khanedini gama khayole gani gabro tarakanani dirmadu ya Rahman khota to kotana Yo san nasrin dini tokkummaa dha jechuun tokkuma ta'uudha furgaasa xalaataa harkifnee kutuudha harka wal qabannee waliif dammaquudha rakkoo walii beeynee waliif hubachuudha akkas taanu malee tabba kanan baanu koottaa tokko taana gargarin facaanu yoo san nasrin dini wabillahi tawfiq دعاء يدادان ندف الجر دعاء تنخيستي دعاء قدو تكاجر نمني مالين بريد الماني نيبا المان كاناتو فاي اونيت فاي قلبي ارى ورى الماني نو خرد داجو خنا حدونا دوبجي بكتانا قوچولت isin dinu bisira do femayikin kan ilmani sun qadatan dira fi dala amerikan da lal Ibro da gaisani sinjara kenyu Ibrahim ogaja annamni tiida tan abba tauhida nabi Ibrahim janiti alayhi salam nabiyyin kha nabi rabbi ti wajhi wal fakatan qadwa'in isani huno makkah te tan akbarechite jiran Nabi Ibrahim kun isani amata dibba fi wahi ilmon qaban
nalageessani ilmoon qabaniin jee warra rabbitti amanu haati warra ama 90 dhiyaatti jaan ogga himan malaayikaan dhuftee ilmoota na gammachiifte malaayikummaan rabbiin ergee malaayikaa haajaa biraa takka deemtu jira la ganda isaa luuxii gandi sun ganda nabi luut faddeemanii igra mangadii jaanii ni beetanii irra maqanii ibroon kun keessumma jaalata kaa jiru tarqan keessumma jaalata lafaa ka'ee maqaa odoon gaafatin eenyu faa ta'u odoon barin qalee dura gannaq harka laatu dide jarri way malaayikaa way nyaatti falammaa ra'aa laa tasilu eydiyahum nakirahu amma baaree rifatee haysaboo jara akkamiif waaqale jee yaa ibroo jaaniin nuti fiifuu malaayikaadha gammachuu siif innee dhufne ati ilmoo harkachuu deemta fiifuu shuuf amata 120 boota ati ilmoo harkachuu deemta rabbii waan kana mure fasakkat wajaha wa qaalat ajuuzun aqiim akkas jettee jaanna haati warra alaadaa keessaa deeraa jirti jettee fuula akkasitti anaa durii fiifuu gaafa silaa dubraa sanuu masheena amma deebi'ee huno bakka dhalaa san biraa hukute akkamitti taati wanni tu wasawaan akkamiin teetteen huno gaa rabbiitu kana jeetana qabadhu janin ni taati rabbiitu godha mucaa kam harkate boodarra mucaa maqaa isaa rabsuu miti mucaa abaarsaa mucaa hogga gattaa ijee taa'u hoolka'iin kaafte mucaa gaafii akkam gaafate manaamaan nabiyyiidha manaamni nabiyyiidha waahiyyi ajaja manaamni waa nabiyyi manaamaan maal arkee isaa mucaa isaa kana qalu arke yaalma kiyya kottu mee jeen manaamaan ikkatti rabbiin qalii mucaa keenaan jee maal jette jeen inni araa fil manaami anni azbahuka fandur maadhaa tara yaa abati fa'al maa tu'mar jeen yaa baaqii wama rabbi si ajaje takkan dhiisin maqal wal way jirti yoo qaluu sanii achillee inni biraa jiraatti godhi abbaa kiyya qaalii rabbiin dinnu abbaa kiyya qaalii rabbiin didin jeen ilma kasii rabbi isin haa kennu ilma qaalii haadha maatiin teessan maatii kan nabii Ibrahim isin haa taatu maatiin nabii Ibrahim ta maqaan isaanii hanga amma shuuf nabiyyi dila jiru kana dhiisanii nabi Muhammad rabbuusanii Ibrahim bira dhaqan yaa rabbi maqaa kiyya na hambisi dhaloota keessatti je maqaan isaanii akkasii dhaloota keessatti hafe rabbi maqaa keessan ilma keessaniin isin hambisu ilmoo rabbi ilmoo gaarii rabbi isin haa kennu ka ilmoo dhabeef arraan tana ilmoo rabbi asii haa galchu gizetaa waan masgiidaa baasaa jennee du'aa goona beeta amma laal nutis waa gaafachuutti hin jirru garumaan godhu jirramma kafalamtee jilma kafalamtee akkanuma goona takkanaatu nammoo tuunis kanuma qeebalamtu garaadhaan isin garaan qeebale atillee wanni irra nu gargaartu rabbi du'aa'ii na kadhadhaa jeesan kadhadhu waan inni jeen didin waan inni dide jee diddee silaa waan inni qabu barbaaddaati ni taati hay nama abbaa qabe liqaban baruu bar waan inni fedhu godhaatu moo waan inni qabu gaafatanii bar waan inni qabu gijootti haajamte waan inni jee godhu rabbi isinirraa haa qeebalu ka ilmoon qabne rabbi ilmoon asii haa galchu ka ilmoon itti jallate qaceelloo rabbi haa galchu ka ilmoon qaraatii dhaquufi didde barumsaan rabbi asii haa galchu bar nama duraas moo murtoyti hogga murtiin rabbii dura qaraatii oduman dheenne mucaan kun ni barataan itti murtoyti ganaa qaraatu maraa hin dandeessu mucaan daftara qabateetu hoggoo kun cite abbaa daftara siin ja'a kitaaba siin ja'a akkasiin rabbi ilmoo qaceelloodha ilmoo bar nabi yaahiyaanis bar akkana ture zakariyyaan yaa rabbi jee hogga inni kadhatee yaa zakariyaa ilma sii kennine jeen ilma maqaanuu yaahiyaadha lam naj'al lahu min qablu samiyyaa jeen rabbiin maquma kanaa'u takkaas duran baafne jeen maqaan haaraya surprise godhe rabbiin rabbi kasi surprise isin haa godhu rabbi ilmoo isin haa faayu hagartee guyyaan guyyuma ilmooti jennee ilmaan gaarii ilmaan qaalii ta'e godhu boonni namni kufuu maaltu jira ta'e ilmooli wanni namni ka'uu maaltu jira ta'e ilmooli hay ammaan tana arraa abbaan hajii muktaar hin jiru jettanii isin amma hakkalaa kana tokkicha dhiifatanii kuturra jira kan gannaqanii dachii rabbii tana qabu haadha kee maarree godhiidhaan mataa nu garagalcha kana itti laffaa jara keenya ijoollee tolfadhaa ni tolfatanii ayyee rabbi isin haa milkeessu asitti nurraa bu'aa gaarraa billaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Karaatenya rabbi nu haa qeebalu. Amiin. Mee maasha Allah jaa. Maasha mee kasi astufa itti astufa mee. Maasha Allah. Mee nabi leeza nabi raa qote. Abootu machitu aboo akka jirtanii. Su jaa mee.
ما شاء الله جاء لا حول ولا قوة إلا بالله مي في الرئيس ما شاء الله جاء نور رئيس ما شاء الله جاء وبلي زغنيا ما شاء الله الرجاء ما شاء الله نبني قوان تكجالة ما شاء الله جاء هاجي حديثات جاء بيها إيه حديثات جاء ربي دعائي تنجنوها قبل ربي نو فلافود يا ربي نور راقبل دعائنا الراكك قبلمت أجرتني ميسر لا لا كانك قبلمت ربي إن الله إذا أحب قوما ربي إنما تكهجوني في جالته نادى جبريل تهمتي يا ربي يا جبريل أنا أبولو سن جالت دينا جالت دو جانجي جبريل نجالتا أجيبو تسمي تنخي سلالبي جانجي ورسمي داخنت للبيت يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه ربي نبلو سن جالته إسنيس جالت دا جانجي فيحبه أهل السماء ورسمي داني جالته ثم توضع له القبول في الأرض أكذب قبلتي الله بخيس خايمتي في نترقادا أرانتنا قبلتي الله بخايمتي أكا نتيان نصر ربي نواغد آمين خاتمة ربي نوهاتول آمين تولتي ربي نوهاتول آمين قمتشو نوها قرسيس آمين عمري ديرنا وج آمين برخا وج آمين جاللا وج آمين افدور الديمودا وج آمين وان بردين قدان اركين الرار كودا وج آمين تارن اركين عمتخان اركودا وج آمين بيومان قيار الرأول تودا وج آمين يا ربي تغد النكيبل آمين تيران فنالي تدبل آمين تيران فنالي تدبل آمين الرد اوادا في دوائی دا والكيسا قدامي آمين نام سو بليزي خيني تكتا كاندامي في خان آبون كيني گرادانا كسي كدتي اكتا هودا بيسان آمين ورقا نام ساس قلبي فرط ربي نوها قد آمين ورقرتي دعائي داس آمين جيك ايبال تيران فرط ربي نوها قد آمين ورقا ولله إرام فرط ربي نوها قدن آمين وقاني في دعائي افدوبا ولي قد ودا غاري دا بيخ همس ملايكا اللي بوزا اول فتن آمين انت لدى كاديتو أبا مناتي وجدون dhaggeeffadha sanigaa soommanaan oole guyyaanni soommana yeroo furaadhaa tana nyaata bareedaa kan ta'eef sani saahiba isaa tokko kan fuudha barbaaduu jira kajaartiin qabnee jira yaa rabbi isa san fuusis yaa rabbi intala gaarii kanniif jenne kadhannaan gubbaarra dhaabbattee mee du'aayii tanatti deebi'atteen je hay maaliin balleeyse yaada mana kiyyaa abaluufin kadhadhee irratti illee fuusis hin jenne jaartiin qabu haadha manaan qabu ni beeyta maal yennaani hin ta'u jettee wanni akkasii maal yennaan malaayikaan aamin siifis jetti eenyu as teessee malaayikaa guusatte goosifte jettee ni beeyta Allahu Akbar malaayikaan ka aamin siifis jetti mire hammas beeytee intalti waan biraa kadhadhu qabeenya kadhadhuuf qabeenya saniinuu ni fuudha bakka fuudhaa sun ittiin deebiin malaayikaa sii kadhataa jetteen hamma isiin beeyte sani wallaalinaadha yeroodha isin isaa kadhattan siifis malaayikaan jetti wal duubaayis waliin irraanfannu jecha akkasuma gaggabaabsinee waliin keenya Sheekh Yaasiin nu wajji jira ammaas abbaa du'aa'ii kan hoggaaniif inni du'aa'ii shaajee akkasin lubbuun dhaggeeffadhu amiin jettuu jira gabaabinaan innis mataa waliin nuu qabee du'aa'ii nuu gootanii akkasin nuu gallakkiftanii isiniin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh durarratti ani wanni nin ja'u fulummaan gammachuu kana arkuun kun gammachuu warra lafaa kanuma sami kutti laala kanuma ol nu haa huchiisuun jaan maaliif bakka jaan imaama islaamaa tokko dhufaniiti arshii fi nu iddoo hagam takkaatu fagoodhaa jaanii arshii rahmaanii fi lafa iddoo hoggaasi kaje qalbuun saadiqin min rajulin saadiqiniin qalbiin dhugaa gurbaa dhugaa imaana qaburraa arshii rahmaanii fi walumarra teessii hojii hadhaa teenya tan ustaazni keenya najjaa Sheekh Jamaal Adeeroon kadhatan ammuma chabbaa rabbi nutti haadha arra wanni barbaannu chabbaatti haadha ha hondodhoota na mul'ise Haaji Mukhtaar haa mul'isu duniyatti haa mul'isu akhiratti haa mul'isu
aduun ni baati makhluuqni bahu bakkuma jiru gaaddisatti hin gargarfatu akka aduu rabbi haa godhu akka aduu rabbi haa godhu faabirkaan isaa chaayina meediin chaayinaa meediin Haji Mukhtaar haa baatu chaabbaa kanaan dhoytaniifi gixxim gootanii dhoytan gaa ittiniin haaftan meetta astufaa tarata kaya wallahi Allahu akbar mandaroo fayyaadee haadhaa nuu dhaltan gurbaa ayaadha mandaroo fayyaadee haadhaa nuu deeysan gurbaa ayaadha eebisaa bakkaan gayaadha nirkatta mindaa gayaadha eebisaa bakkaan gayaadha nirkatta mindaa gayaadha mee eebisaa bootarata itti tuftanii bismillah hadhaareefu haajije obboleeyyan keenya hadhaba ilmoo qabda wallahi gammachuu rabbi isin haa galchu dheebuu ilmoo rabbi isin haa baasu abdii qaalluu jedhanii nama tokko dur ture jedhan isaa guddate rabbi ilmoo kanneef jedhan ilmoo dhabee guddina keessa rabbi ilmoo kanneef hogguu ilmoo kanneef mucaan tokkichinu sakaraanitti dhufe jedhan hogguu sakaraanitti dhufe yaa rabbii keenya ati ilmaa ilmoo irraa qulqulli ammucaan guwisaa salaataa tirree eela kanaanaa fidu anuma fayyada yaa rabbi firraa naan rakuti jeejan mucaan ni fayyejan akka jeejan duubanni sun addunyaa tanarratti wanni jaalatan ilmaa addunyaa booddi cinnaa tanaaf jaalala dinnaa jeejani ilmoo rabbi isinaafa warra haajii dhaammattan sababaa kadhaa arraa tanaan aboo ilmaan Isaaq Yaaqub Yahyaa reefu Ustaaz Najjaashim rabbi isin yaakan wallahi qaawni ilmoon nama baname qabeenyin cufu rabbi qaawa sun isinirraa haa cufu bismillah isinirraa haa cufu amiin yaa rabbi amiin Haji Mukhtaar ifaallee kantiibaa walii galee ifaas ganda kanaaf fide jaa aboo qalbii isaa imaanaa naa ibsu bakkinni dhaqe haa iftu shayxaanni haa dheeysu haasinni haa dheeysu adawwiin tantee hundi bishaanis niin baasa je haji kharaas niin baasa je ya balay somal sin rambi bay rahmanin guddan rahman rahimin isaha inninu isinirran qorqonne abo khazna zarratti hajabs qabeenya ka bahara hakka biyye umri isa umri harrageisa namni gaariin akkana beeke umri dheeraachu tolaboy arrama haji umri takataka idaayo jani jaatani umri rabbi haadheere akka ganda kana iftiinsetti duniyaa akhira rabbi haa iftiinsu ilmaan isaa ilmaan isa caalu rabbi haa godhu Haji Mukhtaar ilma addunyaarra qabeenyaanis ilmiinis beekamaa isa caalu rabbi keessa haa ba'a hadhalees ilmaan isaa ilmaan abbootii qabeenyaa teenya hunda mana isaaniitis dheeyne agarre ilmaan akka Haji Mukhtaar amma dura nagar rabbi umrii haa dheerees waliin umrii haa dheerees isaa fi haadha manaa ilmaan isaa lammii isaa aboo warrummaan Haji Mukhtaar beekulleen kutaa haajaan aboo akkanuma kanaamit obboleettii isaa hajiyaa haadha wadaaja aboo wallah umrii rabbi haa dheerees obboleettii qofaa miti obboleeyyan hedduu jira obboleeyyan haji hunda abo obboleeyyan haji hunda khama qabeeynu khambe khaasi jiru khaasin jir ya tamrad isani rabbi haa guutu tabarbadani wali haa baas kadheysan jala rabbi haa baas harki isaanii khimiyaat tayaman jala haa awwaat tatniyatan isaanii haa taat amiin yaa rabbi amiin ta Haji Mukhtaar nu waan jennun beeynu abbaan waan jambee haa ja'u kanuma kanaamit rahmaanaa ja'uun rahiimaa ja'uun hammana maasaa tol ta addunyaa akhiraa rabbi haa ta'uuf amiin yaa rabbi amiin amiin yaa rabbi amiin وصلى الله على محمد بك سبحان ربك وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ربي سناغا مچيس آمين akka gammadda kana rabbi sinaa gammachiisu amiin Haji Mukhtaar rabbiin addunyaa akhiraa irratti taatolu amiin ifaa isinii baasa jee ifaa addunyaa akhiraa rabbi isaa ibsu amiin
bishaan isinii galcha jee bishaan jannata rabbi isaa baasu. Daandii isinii baasa jee daandii jannata rabbi haa baasu. Izni rabbiiti addunyaa dhuma qabne rabbi taa kennu. Addunyaa daangaa isin beekanu rabbi taa kennu. Addunyaa aalii isaa nyaatu rabbi taa kennu. Izni rabbiiti sadarkaa addunyaa abbaa qabeenya sadarkaa itti addunyaa beekamu rabbi haa godhu. Izni rabbiiti amata karraa isaatti tirileena sosos rabbi nu geessisu. Isaa tirileena sosos rabbi nu geessisu. Izni rabbiiti ijoollee isaallee rabbi haa milkeessu. Warra walirraa tole rabbi haa godhu. Warra walirraa milkaa'e rabbi haa godhu. Warra walirraa tole rabbi haa godhu. Isni rabbiiti ilmoo isaa caaltu rabbi haa godhu. Namni ilmoodhaan lafaa kaa rabbi ilmoo isaa caaltu rabbi haa godhu. Ilmoo biyyaan deemtu rabbi haa godhu. Ilmoo biyyaan deemtu rabbi haa godhu. Ilmoo biyyi jala yaatu rabbi haa godhu. Ilmoo isni rabbiiti karaa keeriirra dhaabbatu rabbi haa godhu. Isni rabbiiti diinii duniyaan dagaagde rabbi haa godhu. Isni rabbiiti isinillee rabbi isin haa qajeelchu. Ilmoo teessanillee haa qajeelchu. Isinillee haa qajeelchu. Ilmoo teessa tagaaza tuuttu miti ilmoo isni rabbiitiin diinii tuuttu rabbi haa godhu. Ilmoo barnoota saayinsii fi diinii barate rabbi haa godhu. Ilmoo teessa rabbi isin haa qajeelchu. Ilmoo rabbi nama kaasa rabbi ilmoo teessa isin haa qajeelchu. Xiqqoo teessan guddoo haa godhu. Waan qabdan keessa barakaa isin haa kaa'u. Akkuma Haaji Muktaari cabse kana isinitti haa cabsu. Isni rabbiiti isinitti haa cabsu. Magaalaa Funyaa Hojjubaa tana rabbi Dubaay itti haa jiru. Rabbi Dubaay itti haa jiru. Isni rabbiitiin Dubaay olaa godhu. Isa jijjiiraa akka beekuun rabbi haa jijjiiru. Isinillee rabbi isin haa jijjiiru. Yaada muraada keessa rabbi isin haa jijjiiru. Isni rabbiiti Haaji Muktaarii hangafee hunda keessa rabbi isin haa milkeessu. Yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu. Sheekolee keenya kanallee rabbi olii isaa deemu. Ormi eerti jiru bareedu rabbi isaanii haa kennu. Rabbi gammachuu keenya qoodata dhufanii rabbi isaan haa gammachiisu. Rabbi isaan haa gammachiisu. Yaada muraada isaanii rabbi haa guutuuf walirraa nu haa milkeessu. Subhaana rabbikaa. Tole egaa daawwattootaa fi kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa kun sagantaa daawwaa fi du'aa'ii akkasuma daawwii ziyaaraa ganda dhaloota Haaji Muktaar Muhammad Taraddaa kutaa lammaffaadha. Sagantaa keenya kutaa tokkoffaa fi kutaa lammaffaa wal duraa duubaan godina Harargee Bahaa Funyaan Ujubaa irraa isin biraan gayaanii turre. Sagantaan keenya kutaa sadaffaan taatee addaa torbaanuma sagantaan kun gaggeeffamtetti kan dalagame godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo magaalaa Ahmad Imaam irraa kan isin biraan geenyu ta'a. Kutaa sadaffaadhaatiin kan walitti deebinu ta'a isiniin jecha hanga paartii 3dhaan walitti deebinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu. وسلام الله صلوات الله وسلام الله أمة محمد تجرره الحمد لله أمة محمد تجرره الحمد لله